Biyya Arabaa taa'een abbaa manaa koo hiikuu barbaada. Sababa guddaan qaba kan isatti hin hiiku. Karaa seeratiin nan ofirraa hiikuu barbaada. Garuu biyya Arabaa taa'ee nan danda'a. Gaaffii ajaa'ibaati. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtatti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa haala kanaa walitti deebinee jirra jechuudha. Warroonni mana keenya faaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraa affeerraa kooti. Warroonni immoo na faana taatanii na jajjabachaa jirtan ulfaadhaa galatooma. Keessattuu viidiyoon dheengidda hojjedhe irratti edaa obboloota kana hunda na jaalatan qabaa. Nama kana hunda na jaalatan qabaa jedhee baay'een ofitti gammadee warroonni koomentii babbareedoo akkasii naa barreessitan warroonni hamilee natti hortan akkan jabaadhu na gootanii ulfaadhaa galatooma isiniin jechuun jaaladha. Galanni keessan guddaadha. Namoota baay'ee gaarii keessaa yoo tokko hin dhabamu akkuma midhaan baay'ee midhaan kun gaariidha qulqulluudha jedhametti isa keessaa immoo gaggabsaan xiqqoo hin dhabamu. Akkasumaa fi obboleettiin keenya isinis koomentii sanaa barreessite. Anis immoo koomentii san irratti yoo xiqqoo natti dhagaamennaan malee ani koomentiidhaaf iddoo hin qabu. Warroonni koomentiin ilaalanii hojii keetti jabaadhu nu jabeessaa jirta. Yaada kee nullee hordofaa jabaachaa jirra. Hamilee nutti horaa jirta warroonni naan jettan hedduutu jira. Guddaa naaf galatoomaa isiniin jechuun asumarraa affeerraa kooti. Egaa garumaan gaafii isinii fideettiin isin dabarsaa jechuudha. Obboleettiin keenya akka isheen na gaafattetti abbaa manaa kiyyaa wajjin baay'ee wal dhabne. Anaaf isa gidduu sababa guddaatu jira. Sababa nu gidduu lamaan jiru kana garuu himuu hin barbaadu. Garuu biyya Arabaa taa'ee bultii koo jireenya koo diiguu nan danda'a. Abbaa manaa kootiin gargar ba'uu nan danda'a. Karaa seeratiin ofirraa isa hiikuu barbaada kan jedhudha. Egaa obboloota koo anis yaada koo nan qoodaaf obboleettii keenya. Isinis mee yaada maal akka qoodaniif waan isinitti fakkaate mee obboleettii keenya kana yaada qoodaa fi namni kophaa isaa dogongoruu danda'a. Namni yoo waa jedheen garuu dogongora sanirraa deebi'uu danda'a jechuudha. Egaa ani akka obboleettii koo tokkootti jireenya kee diigii jireenya kee balleechisiin jedhee sin gorsa obboleettii koo. Immoo yoo danda'ames yoo danda'amuu baates hin beeku. Biyya keessattis yoo ta'e jechuudha. Bultii jechuun haala salphaatti miti kan ijaaramu. Bultii ijaarutu nama dhiba malee diiguu nama dhibu. Waa tokko tolchuun nama dhiba malee balleessuun nama dhibu akkuma jedhamu sanii jechuudha. Saniif galee innaa obboleettii koo bultiin ati ijaartee biyyaa baate suni aarsaa guddaa qaba. Aarsaa guddaatti kaffalteeti jireenya san ijaartee jechuudha. Garuu amma biyyaa baate jireenya keessattuu yeroo ammaa biyyi Arabaa bultii namoota hedduu keessatti ijoollee namoota ilmoo walirraa qaban hunda diigee jira jechuudha. Kana kan godhe maallaqa jechuudha. Namni gaafa hiyyummaadhaan wajjin jiru jaalalaan guutamee jiraata. Gaafa maallaqni dhufe garuu jireenya diigaa deema jechuudha. Kun immoo miidhama guddaadha. Ijoollee teenya baay'eellee kan miidhaa jiru isa kana jechuudha. Ani nama bultii ofii diigellee jechuun biyyatti hagam beeku irraa jechuudha. Seerri agan argetti jechuudha. Agan qabatamaan argetti maal ta'e seetanii seerri oluma ka'eetuma ati dhaqxee bultii kana hiikuun barbaada yoo jette dhaqee hiikamte galii siiniin jedhu jechuudha. Sababa bultii keessatti sababa gurguddaa yoo jiraate sababa gurguddaa gama lachuu yoo jiraate gamni lachuu iyyuu waan san ilaala jechuudha. Niif galee waan rakkoo jidduu jara lachuu jiru ni ilaala. Seerri kun rakkoolee kana erga ilaaliin boodatti jaarsatti deebisaa jedha. Jaarsa biyyaatitti deebisaa jechuudha. Jaarsa biyyaatitti erga deebiseen booda jaarsi biyyaa immoo gama lachuunuu taa'ee gama lachuunuu rakkoo gama lachuu jiru in ilaalaa jechuudha. Niif galee miti. Bultii jechuun jalqaba irratti akka biyyoota Arabaa qalabatii qofa kaawwatanii gaafa olii kanillee qalabatii san olitti darbanii miti bultiin Itoophiyaa jechuudha. Bultiin Itoophiyaa gara tokkoon samaanaa jedhama. Samaanatu hidhama. Gara biraati immoo nikaa jedhama. Nikaatu hidhama jechuudha. Yeroo bultiin kun diigamu gaafa waraqanni nikaa fi samaanan irratti farrame jarri lachuu abbaan manaa fi haati manaa irratti farraman san firmaasu gaafa tarsa'e qofaadha jechuudha. Inni gaafa tarsa'e qofaa
bultii sun diigama malee akka biyyoota arabaa qalabatiin qubarraa bahee bultiin diigamu hin jiru Itoophiyaa keessa jechuudha. Kana sirriitti beektaa obboleettii koo. Innaa rakkoon fedhe gara lachoo jiraate seerri ilaalee bultii kan inni immoo haadha manaa koo hiikuu hin barbaadu. Ani nan danda'a haadha manaa kooti nan jaaladha nan raachifadha garuu jiruu biyya ormaatiif walitti nu buuse malee ani haadha manaa koo nan barbaada jedhee dubbate taanan seerri bultii diiguu hin jiru. Inni dhiiraa sun haadha manaa koo nan barbaada hin hiikuu wajjinan jireenya barbaada ani waa tokko hin balleessinuu jedhe seerris badii isaa san yoo badiin isaa guddaa ta'eetuma olaanaa ta'e kaa isaa badii gidduu lamaan keessan jiru hin beeku jechuudhaani. Inna badii san ilaalaniiti malee ol kaatee ammati biyya mana madaamii keessa teechee tasumallee hin danda'amu jechuudha. Seerri hin danda'amu jechuudha. Maaliif hatarraa biyya ormaa jirta inni biyya keessa jira. Galee ati amma achi dhaabbattee rakkoo sin lamaan jidduu jiru san dubbachuu hin dandeechu. Inni achi jira. Inni achi haadha manaa koo nan barbaada. Kan haadha manaa koo akka hiikuu na barbaadan maatii ishiiti odoo jedhe maatii ishii san immoo seerri qaxxa'uu danda'a. Maatii kee seerri qaxxa'uu danda'a jechuudha. Seerri akka irraa fagaatanii jiran kanaa miti. Gaafa itti siqanii waa'een seeraa guguddaadha jechuudha. Akka urufaa wacamu kanaa miti jechuudha. Galee obboleettii koo ati aarii waa baay'ee si yaachisuu danda'a. Wantootni yoo aarru nuti yaani shamarri biyya ormaa yeroo aarru baay'een keenya obsa hin qabnu. Balleechuuf jarjarra jechuudha. Yookaan abbaa manaa kee kana wajjin ilmoo qabaachuu dandeechu. Keessattuu warroonni ilmoo qabdanii jechuudha. Bultii kee keessan diigdanii gara bultii biraa yoo deemtanii ilmoo sin jidduutti dhalatte suni innis dubartii biraa fuudhuu dhiisu. Atis dhiira biraa heerumuu dhiistu. Gizee kana ilmoon kee sun yoo isa bira teeche dubartiin inni fuudhu sun ilmoo keessan cunqursitee ashkara godhattee akka barbaadetti ajajatti. Yoo si bira taa'e kanasitti heerumte sunis ilmoo kee akka ilmoo isaatitti ilaalu jechuudha. Hin cunqursa. Yeroo ati ilmoo keetirra dubbatte waan dhalteefis hin jedha sillee si cunqursa. Jiruu gaarii hin jiraattamu jechuudha. Gaafa abbaa manaa isa lammataatti itti heerumte san gaafa itti dubbatte edaa sunuu kanaaf si hiige ati nama akkanaa waan taateef si hiige jedhee jechaa si miidha jechuudha. Kanaaf koongumallee shamarran keenya abbaa manaa jalqabaa fi haati laman argamtu. Laman argamtu dhugaa. Dogongorris jiraatu rakkoonis jiraatu abbaa manaa ofii jalqabaa hiikuun nama biraatti heerumuun ulfaatadha. Mana hundumaa gwaadatu dhossa malee manatu dhossa malee rakkoo fi hir'oon hin jiru. Mana kamuu keessa rakkoon ni jira, hir'oon ni jira. Garuu haa ta'uutii immoo hunduu obsee keessa darba. Namoota kan yeroo baay'ee namni kun nama gaariidha kan jechisiisu uffata jechuudha. Uffanni waa baay'ee namarraa dhossa. Yeroo uffata gaarii uffatteetoo deemtu, dibata gaarii dibattee fataa jettee gaafa deemtu, jireenyi kee guutuun akkasumatti waan guutame namatti fakkaata namoota ilaalaniif. Garuu nama sanii keechisaa madaatu jira jechuudha. Nigalee madaa guddaatu jira. Hunduu madaa ofii uffataan uffatee, manaan uffatee jiraachaa jira jechuudha. Kanaaf obboleettii koo abbaa manaa kana hiikee kan biraattan heeruma inni na boqochiisa yoo jette dhiirri kamiyyuu har'a gaafa harkaan si gaatiin afaan sitti tola. Dhiirri kamiyyuu jechuudha. Gaafa harkaan si gaate garuu akka kaleecha wajjin haasoftu san hin jiru. Osoo amma bultii kana hiittee dhiira biraa bira deemtee yookaan amma kasi fuudhaa ani mataa irratti asi baadhaa ani akkanatti asi jiraachifadha siin jedhu kun gaafa manaan si gaate lukaan sirra gad deema jechuudha. Ani jakiyyaan immoo ijoollee akkasii argeera. Bultii ofii diiganii dhiira biraatti heerumanii jireenya hin taane keessa jiraatu. Abbaa manaa saniif harraffamu. Inni edaa kanatti si hiikee, inni edaa kanatti akkasii godhee akkas fa'aa jedhamu. Gizee sanatti keechisee ni madaa jechuudha. Kanaaf obboleettii koo rakkoon jidduu namaa yoo jiraate jireenya kan ijaaru bultii kan bareechu dubartiidha. Obboloota koo shamarranii dhiira badaa kan gaarii godhu shamarran. Isin shamarran abbaa manaa keessan jabeeffadhaa qabadhaa. Erga carraan nama tokko walitti isin fidee nama san haala jechootan amma biyyoota arabaa yeroo jirru yeroo waa jenne akka waan nu birrii qabaanne isa jibbinee kan itti fakkaatu jira. Nibgalee nuti immoo isaan yaadan deeffachuu, haalan deeffachuu, namoota hiriyoota babbadoorraa akka fagaatan
gara keenyatti finnee yeroo itti haasofnu haasa'a gaarii jechoota gaariin afaan keenya keessaa bahee wantoota irra inni rakkateen illee maalidha wanta kana akkam goona nuti jireenya akkanaati jennee gorsaan jechaan yaadaan yoo itti dhiyaanne namni kamiyyuu nama hin jibbu jechuudha. Dubartiin immoo dhiira immoo dubartummaa harkatti galfata. Dhugaa dhiira badaa, dhiira sakkaaramii, dhiira duriyyeedha. Dubartiin ni sirreessiti jechuudha. Dubartiin ni sirreessiti. Kanaaf abbaa manaa jechaan sirreeffadhaa malee diigamtanii isaan gargar baatanii bubbee taatu. Booda tun barkan dhirsi hiikessanii siniin jedhu. Nama biratti illee hawaasa biratti illee ilaalcha gaariin argattani jechuudha. Abbaa manaa jechuun kabajaadha. Kabajaadha dhugaa. Kanaafi obboloota koo ani kanan jedha obboleettii koo ani bultii keetis diigisiin hin jedhu diigusoo barbaadde immoo biyya ormaa teeches hin danda'amu akkasumas diigisiin hin jedhu yoo danda'ame abbaa manaa kee amma maallaqaaf olloltan ta'uu danda'a baay'een keenya maallaqaan jechuudha kan abbaa manaa keenyaan walitti boonu isa sanii maallaqa sanii hojjedhuutii galiitii abbaa manaa kee keessa saabbadhuutii jireenya keetti fufi malee yoo inni dubartii biraa minaalbaata kan fuudhe ta'e inni xiqqoo nama dabbaruu danda'a. Haa ta'u garuu odoo jirru abbaa manaa keenya an akka kootti jechuudha akka waleetti amma abbaa manaa nan qabaani. Inni galee heerumee nama biyyaa bahedha. Garuu jireenyatu biyyaa na baasee bitee dubartiin takka achitti abbaa manaa kiyya san fudhattee wajjin nama jiraachaa jirti yoo ta'e asii gallaan ani dhugaa isiniin jedha waan boru kaameraadhaan argitan irrumaa hin ari'adha malee hin dhiisu jechuudha. Immoo fuudheen dhageenya gamma. Minaalbaata dhossumaa illee kan wajjin jiraatu yoo ta'e ani dhugaa isiniin jedha abbaa manaa kiyya dabarsee hin kennu. Dabarsee hin kennu odoo wanni fe'e galee. Bakka abbaa manaa koo ganamaatii maatii kiyyatu isatti na heerumsiisee seera nan itti heerume yoo ta'e sodaas hin qabu waata akkas ishiin dhaxxee dhossaan itti galte santu ba'a malee ani hin ba'u jechuudha. Isaanis ni hiikamu gargar. Iniif galee dhiira biraa bira deemuun turgumii qabu. Jiruu ofii balleechuu jedhama malee akkas obboloota koo kana fakkaata. Egaa viidiyoo har'aaf qabadhee dhufee kanumarraa nan goolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma obboloota koo isin hundumtume yaada qabdan obboleettii teenya kanaa koomentii barreessa. Dhugaa viidiyoo kana gaafiin kun guyyaa 3 dura na gaafatame garuu zimcha eegituma sanii deebisuu fi wallaalle hin danda'amu jechuudha. Wanti kun waan jireenyaati waan ta'eef oluma ka'ee jireenya kee diigi jedhee viidiyoo tokko hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaafan bubbulee jechuudha obboleettii kooyi koomentii kee gaafii keessa jalaa tursiisuu kootiif dhiifamas hin jechaa atis meegattaa itti yaadii yoo ammas yaada biraa qabaatte na gaafadhu waan an beekummoo siif hin deebisaa hin jedhaa dhufu viidiyoo biraatiin walitti turtii gaarii siif haa ta'u.